Yooyyaa ashama harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii kan sadarkaa idil addunyaatti argamtan nageenyi kenna oowwan iddoo isin jirtanitti isin dhaqqabu sun jecha egaa kaa hundi keessan akkuma argaa fi dhagahaa jirtan biyyattii Itoophiyaa sun yookaan ammoo Itoophiyaan Abiy Ahmad inni injifattuu hin kuftu jedhe sun kuftee caccabxee biyya nyaattee jirti egaa jennee sabbarree nuti bubbullee jira. Warra hanga amma ammoo abdii irraa muratiin yookaan ammoo abdii irraa kutatintu jira jechuudha. Kanaan wal qabatee rakkoo keessoo biltsiginnaa keessatti dhalate. Rakkoo jaba, rakkoo hama, rakkoo cimatu badhaadhina yookaan paartii biltsiginnaa isa jedhamu akka biyyattii guututti keessatti rakkoon guddaan uume. Rakkoon uumame kun tokko guyyaa kaleessaa hundi keessan akkuma beektan Affaarii fi wal waraansa Somaaliitiin wal qabatee muuxxafee mootummaa federaalaa wajjin lola hama walitti banaa jiranii osoo mootummaan federaalaa jiru akkamitti lammiileen keenya hagana gahu rakkoo hagana gahu keessa seenee jumlaadhaan uummanni keenya kanatti Affaar keessatti dhuma jechuudhaan rakkoo cimatu uumame san malee ammoo namni biltsiginnaa yookaan ammoo tinuu badhaadhina Abiy Ahmadiin akkuma gifaa balawiidhaan shillalaadhaan oofassan yookaan ammoo tinuu sarganyaa maxxaa barbarree qanxisu taatee amma dubbiin ka jechuu barbaanneef maaliifi warri kaleessa ግንባሩን ማለት ነው እነዚህ ድንጋይ ስር ተደበቁ ጅኒ ከነቀሮ ምናምን ፊታ ከጀቻ ቱሬ ሁንድ ከተት ገደ ሎለ ለክሳ ቱሬ ሁንድ ሐራ አሞ በከሴኑ ዋንቀበቱ ዋንገዲስ ወላለ ራያ ኢትሰ ኢትዮጵያ ወራና ራያ ኢትሰ ኢትዮጵያ ትያነባሲዳፍ ልቡ ይሳ በራሩዳፍ ገረ ግዱ ገለ ብየቲ ኢመላጅሩ ከራት ጩፈኒ ራያ ኢትሰ ወራና ከና ሚሊሻን አማራ humni addaa Amaaraa rasaasatti roobsaa jira. Taankii as rakkabdanii, marfii as rakkabdanii, laawuncharii as rakkabdanii, meeshaa gurguddaa as rakkabdanii wanni isin taaktikaawi moo siltaawi maafakfayi isin jettan hin jiru jechuun akkasitti karaatti cufanii lola itti banaa jiran jechuudha. Eenyutu wal waraanaa jira amma biltsiginnaa warra isaan juuntaa jedhan TPLF matanaan loluu dhaabanii wal waraansa walii eegalanii jiran. Raajatti sabiyyaati fi milishaan hidhataan fixaa jiran warra Oromoo ka achi deemee baqatu xaragaa jiran ka dabuubi warra fe'amee achi dhaqe hundi ka baqatu sabbaa keessanii deemtan jecha kuuna si'achi xallasaa jira jechuudha. Laal agartanii akkam taate jechuudha Oromoo. Amaarri sitti maasin dura dheengaddallee sitti mee jira. Awwala sitti galchan yoo atachas baqatte asii achitti si deebisan. Ammas kanumatu mudate jechuudha. Kana jechuun Abiy already dead. Caasaan biltsiginnaa dead kufe abadan obboleeyyan kiyya laala meen mootummaan Amaaraa la yoqootuun awar daalloo bala yebibbutaan xaalachi jedhan lukku jedhee beeka maaliif kana jedha lafti wal qaayita lafti sagadee keenna jedhee warri kaleessa caffaraa ture sun har'a ammoo magaalaa guddoo Walloo Waldayaa Qobboo Maarree Roobitii bar maqamalakkaa'u ifanne bar guyyaa takka keessatti ganama takka keessatti magaalaa meeqa keessa raayyaan ittisa biyya Itoophiyaan qabdu laawuncharii gurguddaa misaa'ilii gurguddaa susila kadiina biyyattii ummata miliyoona 110 irraa eegu ka birmadummaa biyyattiidhaa tiksu mallaqa hiyyeessarraa guuranii mashaara gurguddaa gasga'uu bitan san hunda har'a macaawachaa godhan har'a nabsatti taphachaa jiran jechuudha. Garuu alhamdulillah rabbil aalamiin kana arguu kiyyaaf ittiin gammada ittiin boona jechuudha. Maaliif kun ta'e beetanii? Maaliif kun ta'e beetanii? Haacaaluu ajjeefame dhiiga Haacaaluutu jira. Haqa qeerrootu dabe haqa Oromootu nyaatame. Rabbi maal siin jedhe Oromoo harka maradhuu taa'ii anas sii lolaa siin jechaa jira bara. Rabbi sii lolaa jira bara. Maaliif sii lole Rabbiin? Abiyyi kaleessa si dhaadate sabboonummaa caccabse Oromummaa caccabse waggaa 1,000 akkasiin hin kaanetti daaraa isii godha jedhe. Har'a ammoo laal Rabbiin seefii isaatti harkise awaajii isaatti awwajabbo gubbaa. Awaajii Rabbii sitti muramnaan abadan immootu jechuudha. Abadan hin injifattu jechuudha. Abadan qeerroo 40 dargaggoo kiyyibaa guurtee dhiistee 80 guurtee dhiistee warra ganaa cuucelee asii ganda keessa kubbaa taphattee quufin dhiisiti. Warri leenjii waraanaa gahaa qabu koloneelli jeneraalli birgeediin guutuun biyya booji'amaa jiru keessatti maqamaaf jookaa injirraafi bara. Lubbuun nu keessa jirti hinjirraa mootummaa fakkanne guyyaa takkallee bulchinee haga guyyaa kanaa biyyi bulcha akka jedhaniif jechaa jirtan malee already mootummaan Abiyyi du'ee jira deed daaraa ta'ee jira. Keessoo biltsiginnatti rakkinni dhalate rakkoo akkamiiti?
rakkoon mootummoota addunyaati fi mootummoota abii gidduu jiru maali? Kana isin hin beektan iccitiidhaan isinitti himamu. Hanga guyyaa kaleessatti mootummaan Ameerikaa dippiloomaatota gurguddoo erguudhaan hidhamtoota siyaasaa keessattuu kan akka Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa fi Iskindir Naggaa faallee maqaa dhaanii jiran. Warroota hidhamtoota siyaasaa hiika Abiy haga Oogasti ji'a kana 15 ji'a kana kun Oogasti 15 aangoo mast resign godhuu qaba akka qabutti Ameerikaan ittiin jirti. Hidhamtoota siyaasaa hunda hiikanii waliigalteen biyyoolessaa akka gaggeeffamu waliigaltee irra gahame. Eenyu wajjin TPLF fi wajjin wal diilii godhan jechuun mootummoonni addunyaa maaliif fedhii isaaniillee jala waan laalaniif humni keenya hin dhaabatu baaburri keenya gasaggasnaan Finfinnee birallee tarree akka Geetaachoo Raddaa jiru. Keenya achiin iska Mombaasaa inni dallan dabalatu no. Sini galaa miti. Kanaafuu warroota hidhamtoota siyaasaa gadhiisati. Waliigalteen biyyoolessaa gaggeeffame mootummaan ce'umsaa akka dhaabbatu. Dr. Mararaa Faan Daldaluu Ibsaa Faan dabalatame paartiiwwan mormitoota siyaasaa warra gantoota daasboora alaa galtee miti. Warra dhugaa warra haqaa uummanni itti amanu liistii garaa harkaa qabdi Ameerikaan. Daasbooraan kalee asii galtee Abiyyi gara ashara gaddu dhuftee ce'umsa kana keessatti hirmaadhaa minaaman hinaafiqaan hin dandeettu never ever hin beekama jechuudha. Kanaaf biyyi san keessatti ambaasaddarri nageenya ambaasaddarri tasgabbii eenyu uummata hayyuu Itoophiyaa keessa jiru uummata miliyoona 120 keessa Jaawarii tokko biyya san keessa jiraachuun har'a Oromoo mataa ol qabachiise. Akkamitti mataa ol qabanne jecha Jaawar dubbate sun osoo lafan bu'in hojiidhaan agarre. Biyyi diigamte biyyi daaraa taate waraanni hin jiru diinagdeen hin jiru qaleensi jireenya badiinsa lubbuu namaa barbadaa'uu qabeenya kana hunda keessa seente jechuu biyyattiin. Jawaar Mohaammed yaalle ishii mootummaa ce'umsaa diidan fuudhanii darban Hacaaluu ajjeefanii Oromummaa cabsine jedhan. Jawaarii hidhanii Oromummaa cabsine jedhan. OMN cufanii Oromummaa cabsine jedhan. Qeerroo jumlaan maqaa shoror keessaa shabbaarii terroristii itti baasanii qeerroo guutuu fuudhanii hidhatti darban. Waan mo'an si'an garuu Rabbiin Oromoo rafne beeka. Kanaaf wanni isin jechuu barbaade maali ajandaa kiyya keessaan bahu waliigalteen guyyaa kaleessaa mootummoota ambaasadoroota gidduutti godhame masaraa mootummaa Itoophiyaa keessatti marii guddaatu gaggeeffamaa ture. Warri mootummoota addunyaa hojiitti jiran wanni UN afaan cufattee callisuuf maali? Mootummaan Ameerikaa maa callise? Waan wayyaaneen godhaa jirtu kana wallaaleti. Beekuu dhabeeti. Waan amma abiyyitti jiru beekuu dhabaniiti hiyyooti. Dubbii kara nagaatiin fixuudhaaf miidiyaa irraa farsuu dhiisnee dubbii tana jala fixee waan hundi xumurre jennaan warri ammallee kaleessa kata ta'u bala uggifa'u jedhe sun Jaawar yoo hiikame duune argamna Abiyyi. Tiggadda laallisi makana iyyuu sojjeefna. Abiyyi maal abbaa keetii fiddaa. Afaan kee qabadhuu taa'i. Abiyyi makanayyuu innu karchallee keessa jira. Innuu mataan isaa dubbachuu hin danda'u. Eenyuun warra hin beekanii miti maqaa jarallee dha'uun barbaadu. Kanaaf warri aangoonni Amaaraa akka Abiyyi akka Jawaar Mohaammed hin baane hundi isaanii irra walii galanii akka Baqqalaa Garbaa hin baane dhogganii karaa cufan jechuudha. Wata kana Ameerikaan maal goote? Warra ho'aatti pellefi akeekkachiisa kennite. Dhaggeeffadhaa. Akeekkachiisni kennameef maali? Daangaa keessan dabartanii daangaa Itoophiyaa biraan seenina. Naannoo Amaaraa illee haa ta'uuti. Yoo naannoo Amaaraa fi naannoo biraa akka seentan taate wal waraansi gara giddu galatti yeroo babal'achaa dhufu buqqa'iinsi uummataa gaaga'amiinsi lubbuu namaa qabeenya barbadaa'u beelaaf uummanni saaxilamu ijoollee xixiqqoo fi shamarran dubartiin ulfaa fi dubaroonni rakkoo kanan jedhamneef saaxilamu baqaaf buqqa'iinsa rakkoo fi gadadoo kanan jedhamne keessa akka seenan waan beekaniif rakkoon amma uumamni kun asitti dhaabatee nagayaan Abiyyi aangoo gadhiisee nagayaan biyyattii kana haa ceesisnu ka jedhu irratti waliigalteen godhame jechuudha geggeeffame. Waliigaltee amma mootummoonni Ameerikaa warri dippiloomaatonni addunyaa Abiyyi faa wajjin diil godhan maali? Abiyyi faan aangoo gadhiisaa isinii dhumattee jirti bakka feetti dhumate hin jiru kana caala deemuu hin dandeettanii. Abiyyi amane fudhate. Akeekkachiisni illee itti kennamee jira. Xayyaara kaasee maan dhoofne dhiira. Ameerikaan akeekkachiisa jabaa akeekkachiisa cimaa kennite jirti. Jeettiin Itoophiyaa isa jira. Bushooftu jira bara. Maa ka'een dhoofne dhiira. Dhiiraa maa deemeen dhoofne. Ameerikaan akeekkachiisa dhuma xiyyiiti takka misaa'ila takka xiyyaarri Itoophiyaa tokko seen mootummoonni addunyaa Abiyyiin gara maaliif yakkoota amma dalaganillee lafa kaanii fi bar amma hin baraaramtan moo yakka kanaan dabartan jennaan na baraaraa jedha Abiyyiidhaan aniidhaan barbaadu mana murtii addunyaallee nan dhaabina aangoon gadhiisa jedhee jira Abiyyi. Bakka dhumati
wanni biltsiginnaan asii caffartanii ardii dhiittan kabiraatu kun jiru takkan jiru waa takka kuma qabdu biltsiginnaa taa jedhan daafa barreessu wama barreessaa wama agatan maxxansaa juuntaa jinnii maarra jedha jarri borganama amma finfinnee keessa jirti osoo sii walgahii galma bagadaa keessa waliin qabamee dibbi achiitumu jarri mataa kee gubbaa dhaabbate jechuudha. Kana maaliif jechuu barbaanne gaafa jarri akka jawaarfaan hin baane ejjennoo isaanii argan Ameerikaan faan warri TPLF illee maal jedhaniin warri Tigraay nuti ummata kanan beeyna ummanni kun jawaarfaa hiikaa maarra hiikaa ummata dhagahuu miti ummata kana laqallaqanii yoo kaasan malee ka jedhu jechuudha. Kana booda Ameerikaan irraa hayyama argatan Ameerikaan irraa hayyamni jarri argatan maali nuti ummata nagayaan tuqnu ummata nagayaan tuqina waraanallee akkuma achitti boojitan sanitti boojaan ajjeesina kasini dhufe dammoo tarkaanfii madaalawaa taphaxaxan irmijaarra fudhadhaati bira darbaa haga finfinneetti deemaa hajamameefi jira amma viizaan dhaameefi jira jechuudha. TPLF viizaa yoom dhaameef ganama kana dhaameef ani edda sinii maxxansaa ture edda sinitti himaa ture jechuudha. Sabbaran jarri bakka shillalaa jedhaan beetaniif qarartoo zarraaf gifaa baloo maarree baloo shillalaa maarree jinni iyyeessa malee hojiidhaan hin jiran dirree lolaa geessitu bakka qotee bulaa miskiin uummata achitti arganii jechuudha. Kanaaf lolli amma deemaa jiru warri TPLF raayyaan ittisa Tigraay jeneraaltota gurguddoo fi warroota muuxannoo makanaayizeshinii fi muuxannoo umrii waggaa 50 olii warra qabu hoogganu kan akka sa'aat qaanfaa jechuudha. Dheengadda dubbatan humni nu dhaabuu danda'u tokko hin jiru hin dhagattu asabam hin dhagattu humni nu dhaabuu danda'u tokko hin jiru jedhee sitti mee jira. Haga maqalee mootummoonni addunyaa ayi akkasii miidhaabadda. Abiyyoo hin dhufe masaraa ka guutee jiru eenyu Oromoon tokko hin jiru. Oromoon tokko keessa hin jiru ka warra Ameerikaa fi mootummoota addunyaa dhaga'uullee hin jiru. Bakka tanniin garaf godhaatii itti seenaa jedhanii hayyamni viizaan dhaameefii jira jechuudha. Viizaan inni tudheef mootummoota addunyaatu dippiloomaatota addunyaatu viizaa dhaheef. Sababa kanaa irraa magaalota meeqa qabachaa jiranidha. Naannoo bar jarri lafa Tigraay walqaayidii fi jinnii uummaadhaaf cinqamatu hin jirtu bar jarri qaata bar dhuftee waldayaa jinnii maarree qaata kamisee seente bar jarri. Kamisee seente achi shawaa roobiti achi shawaa seente finfinne. Humni nu dhaabuu danda'u tokko hin jiru haga kallattii afraniitu jedhanii jira. Ammallee diddanii akka mootummaa dargi haga xiyyiitii takkaafi namni tokko masaraa keessatti naafutti dhima lolla warri jedhu ganaa gatii isaa argachuuf ta'a. Ammoo Oromoon ni injifata. Laala mee Oromoo qayyabadhaa bayyanadhaa hubadhaa laala waan of taate fi tuffatiin qeerroon Oromoodhaa wareegamaa gas ga'u kaffalee osoo diinagdee biyyatti gaaga'amarran buusin odoo hiyyummaan labsin odoo Itoophiyaan diigin odoo raayyaa ittisa Itoophiyaa hin bittinneessin humna biyyattiidhaan laaffisin birmadummaa biyyattii gaafii keessan galchin qeerroon afaan nagayaatiin karaa nagayaatiin warra taankii fi baankii qabu TPLF maqaletti galche. Nagayaa ba'u rabbii miskiina garaa Oromoo argisan har'a lolaa jira Oromoodhaaf. Rabbii santu si lolaa jira Oromoo. Si lolaa ati lolachatti hin jirtu. Rabbii Oromootu lolaa jira. Dhugaa qabnu haqni keenya awwaalame. Warra qeerroo dheengadda nama 700 bishooftutti wayyaanee fixxe jedhanii isaan kiyya hergeefaa maxxansan agartanii miti. Hundi keessan argitanii jirtan. Garuu siidaa gaaf dhaabduuf obbiyyoon maal jettee dhabde? Uummata tasa du'ee jettee dhabde. Dargaggoota moo uummata tasa dhume jedhanii siidaa dhaabanii bishooftu irratti. Har'a dammoo qeerroo kaleessa abaaran. Qeerroo kaleessa shororkeessaa jedhan. Qeerroo kaleessa girrisaa jedhanii. Qeerroo kaleessa targaa hin jirre adda addaatti maxxansaa turan. Har'a qeerroo jedhanii yaammatan. Sun qeerroo Oromooti miti. Qeerroon Oromoo qabsoo beeka. Kaayoo qabsaa'uuf beeka. Hoggansa qaba. Hogganaa qaba. Akka itti eemaramu beeka. Tarsiimootti hin masakamu beeka. Imaammata qaba. Eessatti akka qabsaa'u. Eenyu waliin akka qabsaa'u. Akkamitti akka moo bareechee beeka jechuudha. Rabbi Oromiyaa hin diigamtuu jedhee rabbiin nu lallabee bara. Oromiyaan hin diigamtu. Oromummaan hin badduu. Itoophiyaan qilee seentee jirti. Rabbitu nuu katabe. Uummata Najjaashii masgiduma Najjaashii santii galillee du'aayii ambiyoota qabdi jarri. Jarri barra amma mee laalaa dhugaa dubbannu unatu inni nagaagara. Waraana TPLF kaabiyyi kabaamu birgeeda agarra 10,000 20,000 17,000 salfii maallee taalla quruchaa agarra. Waraana Tigraay nama
diidama gartanisin nama kudhan nama diidamaan bar jarattiin quwwaa qabdine fakkaate akka nama kuma lamatti lolti jira nama diidamaan bar waraana kana guutuu bar daala gochaa jiran mee waraana raayyaa ittisa Tigraay shantama bakka takka gartanii naa hima nagarsiisaa viidiyoo dhibba bakka takka gartanii kaa gartan maali ka ganama kana taankii irra dhaabaturre ujoollee maqaqalloo nama shan nama jaatu taankii gubbaa dhaabata kunu eessa marti misaa'ila birallee nu dhaabata ujoollee mati xiqqoo ganda keessaa gartee namuma diidama bira dhaabata bar jarri humna special force isaanii ganaantu hin eebar warri tippellefillee akkam gochaa jiran humna isaanii jajjabaa gurguddaa naannoo Tigraay keessa jira laala plan A plan B qaban injiinara siyaasaa injiinara lolaa beekan humna jara gurguddaa san fidanii si duran kaan ujoollee mati xiqqoo ganaa amma kunoo leenjii ji'a takkaa ji'a lamaa fudhatte garte isima sitti erganii bar isimatu laxallaxaa bar irraa booji'aa raayikaa hafuuratti kutaa bar ari'aa jira bar kana maaliif jechuu danda'e humni isaanii guddaa lafa kaatanii jiran yoo waa dhufan hin beekan akkaataatti dhufan jechuu kanaaf akka rakkoon kun marri hin dhufne Oromoon lallabe abbaan gadaa lallabe ayyaanni Oromoo lallabe rabbi Oromoon lallabe maal lallabe Jaawar Muhammad miskiinticha isaan fuudhee nagaa masaraa isaan galche mee arra masaraa keessaa ta'an gaa mee arra deebi'een achitti haa deebi'an gaa har'a bar dhumattee bar amma waa'ee taa'ee dandaa barreessu jinni kana dhiisa amma dhumattee bar kaa'uun baala waf yellam waf qilleensi takka hin jiru kana booda yakkamtoonni takka takkaan kaadiree biyya alaa kanaa galte guutuu Oromoon isin hin beekne hin jiru gantoota Oromoon isin hin beekne hin jiru dirree nageenya Oromoo mooraa qabsoo Oromoo isin jettanii of eeggadha mooraa qabsoo hundi kamiidee lama qabdu kan silaa paaspoortiin isin irraa guurame deemtee miidee teelemii qotatta malee kana booda mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif mooraa nagaya Oromoo keessa seena jettee harka kaayedha jettee harka sirraa muramaa beeki hattoota ergamtoota hunda keessan jechuu nuti har'a ummanni warri Oromummaa jibbu sabboonummaa jibbu mo'amutti gammadaa jirra ilililil jennee gammanna garuu Tigree deeggaraan jiru warra TPLF deeggaraan jiru garuu warri diina Oromoo ta'e Oromummaa jibbu warri Hacaaluu ajjeese warri Jawarii hidhe warri Oromummaa cabsire jedhe qeerroo warra shororkeessaa jedhe san warra qeerroo shororkeessaa jedhe san mo'amuu isaanii arguu caala wanni na gammachiise tokko illee hin jiru aboo yoo dhugaa qabaattan ni mootan abboo harka marattee yoo ta'e dhugaa qabaatte rabbi sii birmata Oromoo way lolaa jedhama Oromoo wareegama qaalii akkasiillee Oromoon kafalaan jiru baram ammatti wareegama akka qeerroon kafaleessan kafalatti hin jiru haa xiqqaattu haa guddattu kafalaa jira garuu wareegamni jumlaan akka ammanni Amaaraa fi gara ummanni kaabaa kun kafalaa jiru kafalatti hin jiru garuu Oromoon nagayaa maaliif haqa kennatti achi taa'imi haqa kennatti achi taa'imi haqa kenna achi taa'e san asumatti nu deebi'a jechuudha haqni kennisu masaraa teessoo fuunee nuti irra kennisan rabbiin fuudhee Oromoo achi kaa borganama na amana TPLF loltee dhufteef eddoo san hin teettu na amana TPLF eddoo san hin teettu hin beeyti waa hunda beeyti sirri baratti gadaannessa badii kalee isaan dalaganiif har'a lammiin isaanii haati isaaniitii fi biyyi isaanii wareegamaa fi aarsaa guddaa isiin kafalte sirritti waan beekuuf warri TPLF jawwee koo gabbay Maraaraa koo gabbay Jaal Daawud koo gabbay Jaal Marroon waraanni bilisummaa Oromoodha humna furguggaatu Oromiyaa amma Jaal Marroon jaarmiyaa siyaasarraa bilisa kana beeka ummanni Oromoodha waraanni Oromiyaadha akka raayyaa ittisa ummata Tigraay jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo waraana Oromiyaati waraana Oromoo nageenya Oromiyaa eegu birmadummaa Oromiyaadha tiksu hegeree Oromiyaatiif waardiyyaa fi abukaattoo ta'ee dhaabbatu amana Jaal Marroon iftaan Finfinnee jiran amana Jaal Marroon mootummaa cimsaa keessatti ni hirmaata opiniyoon Oromiyaa gadhiiftee baati waraanni bilisummaa Oromoon bulchaa paartiileen siyaasaa Oromiyaa dammoo Oromiyaa bulchan jechuudha abbaan fedhaa injifatu abbaan fedhaa buutu abuu angorraa waraanni bilisummaa Oromoo jaarmiyaa irraa bilisa ta'e akka bulu abdii qaban abdii maaliif isin jechuu barbaade biyyi an keessa jiru biyya akkasiiti poolisiin qaamni nageenya kamuu qaama siyaasa irraa bilisa nagaya biyyaatii fi birmadummaa biyyattii tiksa seera biyyattiidhaa waardiyyaa ta'e eega lala manni murtii Itoophiyaa mana murtii addunyaa kanarra abdii kutate nama jarri kun
waldayaa jinnii dasee maarree qobboo maarree qaata shawaroobitiin kokkee finfinnee jala geette የጁንታ ማረ ጀነራል ጻድቃን ተፈረከሳ ምናምን ጅኒ ምናምን ጆር መመን ሙርቲ ቂያማ ምናምን ዋኤ ወሪ መነ ሙርቲ አረታያ ከነ ሴረ ነመቱ ሙኩን ሁንዲ ኢሲ ቦርገረማ ገቲ አርገቹት አባን ከሙ ዋን ፈጫፈተ ሃመታ ጨሌፈታ ገልፈታ ኢንኪዳዳ ሳለው ጅኛታ ይቹ ከናፍ ኦሮሞን ኒሞ ኦሮሞን ሀርከ መረቴ ታኤ ሞይባ ሀርከ መረቴ ታኤ ወራን ቢልሱማ ኦሮሞ ቀብሰው ማለ አከሰበት ኦሮሞን ዱጋ ቀባ ሐቀቀም ከነጫለ ረቢኑ ሸሚዳ ረቢኑ ማልኑ እንጀ ሸሚዳ ከነጫለ ዱሚና ይሪረን በይናቲ አነቱ ሲኒሎ ለጀደ ረቢኑ ሎላ ጀ ኦሮሞ ከናመና ከነ ኦሮሞን ሲሪቲ በሬኪቴ አመኑ ቀብታ ማሊፊ ሐቀ ዱጋ ከነቱ በይ ኦዶ ሲላጀሪ ተደራቺ ካቴ ሎልቴ ዱባቴ ኦሮሚያን ኦሮሙማን አከሳለች ባቲ ጃዋር ጠበሜ አጫሉን ዱኤ ኦሮሞ ሞራቅ ቀሮ ቢትናይ ዲና ምናምን ጁን ቀሮ ግሪሳ ምናምን መቃደዳት መጣሰኒ ኦሮሚያ ሲላ ዲገን አከጀራት ወላሂ ኦሮሞ ዲገ ኦሮሚያቲ ኦሮሙማ ዲገን ከነ ኦሮሙማን ዲገሙቪ ኦሮሚያን ደደብደ ጅርቲ ከነ ቦዳ ኦሮሚያን ኦሮሙማ ፊ ሰቦኑማዳን ኢቲት ዴቢቴን ዱፍቱ ብዬ አራበቴን ለንካቱ ጀደኒ ዳስቦራን ብዬ አላት ይገለ ኩን ሁንዲ አራ አብይ ጭና ይሪ ወላ ሌንጮ ብትለው ዲማ ነገው ብትለው ولا كمال قلتو بتلو ولا اكتيفيستوتا مقاجرا يعمل لين في ورا داسبورا بيجي الاتي كنا غلي اشرا غدات رسن هندي غرتني هندي حال ابي تديم توفتا ابي تديم سن اربينا مكوتكس اها كان بودا جرا ترجنو دبني وما نغنو وما هو تقل موتم لا وري كيجي بدغرتن وري حق امتا نياتن وري كليس وغا سبا دمستن حق الله سلبتن اما شي انجليزي ديبتا شيم نوكو jalgala sa dilbo miam English debia lencho ta man loro qabarasani debia namni jaratu qullen jiru oromiya ke sataani turata baha dirriya siyasa ke sabba ibata te sendalagada afan qabri girtan nagaan jirada dirre qero fi dargaggota gadisa kana bod waa'ee siyasa dubbanna afan qamna jettani akkan dubban abadan waa'ee filanno tawarallande me waa'ee ma filanno tokko ammal jed filanno asan waa'ee filanno sigir addunyaa waa'ee filanno ko qabdi ولمين بيجتي كوبا كبا هنجرو كان بودا وني تكنجرو وري هم نتغاين دوف وراني بلسوما اورومو غوجي كيس بورنا كيس مغالوت دو بلسوم ساجر مالف هم ني تكنجرو ورانا كبو ابي مساران كبو راساسان كبو تيتين كبو درغغوتو اورومو مسيفو دني ديمنتنا اكچت نيچيس سنو مال غرو تغاي دندل لولتو برام فيفينه كيسالتي مالي يوم في فيلم كسالو تبل اسدت بردسه سي تجر شوروبي تيجت بر جري اما برغلمس بوتكنما لفاكانو جري براجو سبتا غافا كان ابي كي يغبايتي اكا غافا بومبي دوسته ناي اكا غافا مفكل منجست جت مسرا كوشابي مت دلسيسته ፓርላማ ጉባቴ ተተዋን ጀተያ ደታም ያቢስ የኦሮሞ ገበሬ መንግስቴ ተነካ ብሎ ፈረሱን ፈርደሳ ሶረቴ ኦሮሞን ጎዲን አዳና ነው ፊፊነ ጅሩ ከኤ ሀገ መሰራ ዱፍት ሀርዳ ኦሮሞን ጀረወጅ ላል ኦሮሞን አረ መሰራ ሲዱ ፍንጅሩ አበደን ወኒ አቺ ኦሮሞ ጎተቱ ኢጋ ኡመተ ኦሮሞቱ ሐቅ ኡመተ ኦሮሞ አቲ ጀልስተቱ ሲትያየር ኦሶ ወጋ ኩረን ቡልቲና ከመለስፋ ኦሶ ወጋ ሸን ቡልቲን ወጋ መለመለ ወጋ ተከብቻ ነጋ ወጋ ተክትዩ ሆማ ሲኒ ተከብቻ ወጋ ተክቲ ነጋን ቢይ ቡልተሰኑ ሞቱማ ጨውምሳቲ ቲፐለፍ ለጋብ ሰርች እንደምነ ነሙወል ሶዳታ ሀጋ ነፍጥ ሀጋ አማሪ መሰራ ሰኒን ሴኒኒት ቢቲ ነጋቱ ነጂስ ንዘነ ሚረ ሀርዳ ወላ ዳንኤል ዳቆኒ ብትለው ወላ ጀነራል ትከ ደንገ ግንባሩን በለው ፈጫሳ ጀሉ ሱመርት አረ ጦርነት አንሰብክም ጀቻ ጀር ማለት ወያኔ ሱራቴ ቦርገነው ዱፈኒ ነንዲ ሰኒ የከቀ በገረም አባሳ ደም ጀነራል አረላላ ባጫ ደበሌ ፋር ኤስ ጅረን ባጫ ደበሌ ይናል ዛሬ ለምን መግለጫ አይሰጥም? መግለጫ ከንግዲን ከባቲ መግለጫ ከኒ ገዳኒ ህሪ በረፋት ጅረን ህሪ በረፋን ቃጥራ ከነታ ጅረላ ቃጥራ ከፊት አብይፋ ከቃጥራ ወፍ ጀረጉድ ማሊ ሐቅ ኦሮሞቲ ኢጋ ኦሮሞቲ ኢጋ ቄሮቲ ኢጋ ተርገጎ ኦሮሞ ወላሂ ቢላሂ ሃድ ኦሮሞ ከሲቦቱ ሙቃ ጢቃ አደባባይ ረት ሃዳ አባ ዱረት ተጀሰንሰን ጎቸ ገራ ጀቢና ኢልማን ኦሮሞ ረት ይሰራ ወጠንቱ ወጣ ጅረ ኦሶ ኦሮሞ ናራ ወጅ እንዳበቴ ሲሪቲም ነበር ኦሶ ካዮ በርካ ቀይሮን ካዮ ቀብሶ ካዮ ቀምነ ሞቱማ ካዮን ቀምነ ሞቱማን በዳዲና ሞቱማን ብልጽግና አላማ የለውም ቪዥኒን ቀብ ሞቱማ ኢርስቲ መነማ ዴቢሱዳፍ
kaan lola matakkal kenna bararaan kenna ummata kenna addunyaan beete jirti abadan angoo jaratti hin kennitu addunyaan oromoon hin deebi'am oromoon jabaatee dhufa oromoon mataa ol qabatee deema nuti har'a hin boonnu hin gaddinu maa boonna maaltu nurraa dhati maa waan warri iristee dhumeef moo waan lafti warri iristee irraa fudhatameef moo never ever takkuu takka namni lafa oromiyaadhaa fudhachuu danda'u hin jiru namni awwulla yoo warra soddaa abiyyii taate malee namni qabeenya oromiyaa saamu hin jiru namni qabeenya oromiyaa barbadeessu hin jiru namni qabeenya oromiyaa takka haatu takka hin jiru yoo warra soddaa isaa taate malee kana na amana kanaaf amma falli jiru maali falli jiru takkaa fi takka abadan yakka jalaan baatan kana beeka awwalu abdii walaa shimallis abdii isaa addisuu argaa qixxeessaa eebanne arraba jedhu walgahii gubbaa jiranii arra galma abbaa gadaa keessa dhiichisaa jiranii bara jarri qaata qobboo fi jinniidhaan shawaroobiitiin qaata kamiseen baa jirti jarri deemaa jirti bara ima deemti dhaabachaa hin jiru baaburri jira humni nu dhaabu jiru jedhanii boorganama godina addaa naannoo finfinnee dhufti akkam abbaa keetii goota eessa abbaa keetii dheexa warri kaleessa ummata ofii salphisuuf yaale warri kaleessa kufaatii sabaa hawwe kufaatii qeerroo hawwe qeerroo diina godhate jaawarin diina godhate har'a gabba yaasa'e eerpoortii Itoophiyaatiin bahuun hin jiru abadan yaa warra paaspoortii Kanaadaa qabdu yaa warra paaspoortii Awustiraaliyaa qabdu biyya san keessaa takkittiin keessan karaa itti baatanii hin qabdan mootummaan waan kufu sinti fakkaatanii Gadaadiin faalleen akkasuma bar Saddam Hussein faalleen akkasuma Husni Mubaarak faalleen akkasuma Dargiilleen akkasuma Hayila Sillaaseelleen akkasuma TPLF illee gaafa biyya baatu akkasuma namuu wata teessoo sanarra taa'u sittoo itini haga achirraa dhufanii gurra qabanii si kaasanitti waa makuuftoof hin seetu abiyya amma bar finfinnee qofa bulchaa jira bar finfinnee sanuu ka hurrii nagogee roobni dhukkeetti kaasaa jiru finfinnee takkitti wanni takka kaadiree nasiisinitti himtu balalalala jettu nagayna mee kaadiree takkittiin amma borganama yaa kiyyaa hararge ka viidiyoo fi suuraa isaa fa'aa dhoksisuun hin beekte garuu TPLF wajjin dalagaa ture inni ጓደኛ wanni ti saiba wanni Daniel Birhane ጓደኛ Daniel Birhane tini si dhufti takka isin beekam boolla keessan maaliif abbaa keessan turanga TPLF abbaa qeerrootii miti abbaan qeerroo oromummaadha abbaan qeerroo sabboonummaadha abbaan qeerroo oromiyaadha qeerroon takkaa mo'atamee hin beeku takkaa harka kennatee illee hin beeku jilbiinfatee hin beeku oromoo saalfachiisee hin beeku qaanfachiisee hin beeku qeerroon oromoo yoo mataa ol qabachiise malee biyyatti ma Itoophiyaa jedhamtu sun if bira dabaree Itoophiyaa mayyuu sabaaf sablammoota yoo mataa ol qabachiise malee takkaa gadi hin qabachiise maaliif kaayoo qabsaa'uuf qaba kaayoo wareegama kafaluuf qaba tarsiimoo fi imaammata qaba qeerroon oromoodha TPLFin oppiidoo dhalte abbaa jaraa waggaa 27 sin ergachaa turte bilisummaa jaraa jala eenyu sin baase qeerroo bara eega baatanii waggaa meeqa 2 amate 3 amate waggaa 3 qeerrootu bilisummaa sin baase yoom qabsooftan mee oppiidoon takka duute oppiidoon takka qeerroo wajjin wareegamte yoo Mustafaa taate malee Mustafaa masaniifu siidaa kabajaa faayidaa qabu iyyuu hin dhaabneef isa iyyuu yaadanne silaa akka gootatti nama yaadatamu ture jechuudha nama waraana osoo ta'u ilmaan oromoo fixan argee itti zoorsee fixe jechuudha laala kanaaf wanni ani sinii dhaamu takka maali oromoon ammallee waa takka jarina oromoo wanni oppiidoo biltsiginnaa si taasiftu wayyaaneen bor dhuftee biyya qabattee akka kalee nu gootii maarree jinni hin jiru waan akkasii diilii jira diilii mootummoonni addunyaa waliin godhaa deemanitu jira biiti sun gara nagaa gara tasgabbii deemti jechuudha akka kunoo iristee balaw gifaw taataq minaamin jinni shillalaa gaabii fooxaa hidhattee deemtu sun hin jiru fooxaa gaabii yallam kanaaf ummanni oromoo kaadiree waan isin hin jettu hin dhagayina wayyaaneen dhuftee biyya diigootti maarree godhootti jinni godhootti wayyaaneen barbe waggaa 30 Itoophiyaa ijaaree si garsiise bara 30 amate raayyaa inni ijaare diigdee bara diinagdee wayyaaneen TPLF ijaartaa xiqqaatta guddatu biyya isiin guddistee qaala'insa jireenyaa hirristee xiqqola ta'u tasgabbiif nagaa buuste abiyyiin kiyyu dhufee baxabbaxu in laaqee baxabbaxee bar daaraa godhee dhabama godhee biyyattii ungure ara dargiin akkan ungone Haile Sillaaseen Itoophiyaa bara amma warra kaleessa laala Sumaalee fi Affaar waraana jirti
warrachi wal waraanuuf mootummaan federaalaa humna ittiin tasgabbeessuun qabu. Mootummoonni naannoyyuu waan ittiin tasgabbeessan qaban. Mootummaa Jibuutii hammatanii mootummaa Jibuutii rabbi mee lala akka Eertiraa se'anii kootta argaayituu qadaamaayituu seenaa maarree seenati waan kana nu tasgabbeessa waan kana maarree nu godha akkamitti mootummaan har'a Jibuutii kadhatu. Itoophiyaan guddittii nagas jettu rabbii keen. Itoophiyaan silaa har'a Afrikaadhaaf abbaa taate gamtaan Afrikaa biyya isii keessa taa'ee biyya silaa kabajaadhaan akka nu guusatti of kabajjee diinagdeen guddattee jaaramtee biyyi silaa har'a kabajaan jiraattu. Abiyyi Ahmad namichi jedhamu dhufee biyyattii san daaraa godhe biyya diigee biyyee nyaachise biyyattii biyya namaatii gadi godhe qullaa ishee irqaanaan Itoophiyaa irqaanii Jibuutii xiqqishuu gadi nu godhe bara. Itoophiyaan jirti namni Itoophiyaan hin jirti jettan akka baasan mee namni Itoophiyaan hin jirti akka biyyatti jettan Itoophiyaa ታሸንፋለች ወር jettan kotta የሚያሸንፈው ኢትዮጵያ የቄሮ ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ ሞቱ ኢትዮጵያ መራራ ጉድነት ኢትዮጵያ ሞቱ ኢትዮጵያ ጆር ማመድ ኢትዮጵያ ትጅ ኢትዮጵያ ሰባብ ሰብለም ይሁን ዳመት ከእኙማ ከየትን ጨልቅ ይፈድ ከኢፉን ኦፍ ቡልቼ ሂሬ መታክያ ኦፊስ ሙርቴ ፈደ ዮ ቀለምሽ ካላማረኝ ቻው ከጀቹኒ እንደው ሰንኬስ ጀቹ ኢትዮጵያን ትጀመለ ልሙጥ የለም ምርጫ ጋር በምርጫ አሬ ምርጫ ረጉሉ ፈኒ በሪ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ይመጣል ኢትዮጵያ መተርበር ኩማገር በር ሚትለሉማ ኢትዮጵያ ከነነ ጀብዳ ኢትዮጵያን ካሸነፍን አራት ቦታ እንቆርጣታለን አምሳ ቦታ በከሸንተመ ኩራ በከዲደመ ኩና በከሱደመ ኩና በከጅኒ ኩና በከማረ ኩና ካርታ ፕላን ያዳዳባ ፈተኒ አረመናል ዱበተም አረዱት ቻው ጁንታ ሲዱ በበ አረሰ በገንዳ ኢጎል ፊልም በረና አረባ በረና አካ ፊልሚ ባንዳም ወሪ ሸመረንቴ ነተሱ ደረቢያ ጅርተን ተብያ አሜሪካ ጅርተን አካ ሙሰልሰለ ቱርኪ ላልተንት ፊልሚ አብይ ከነ ላላ ኮል ፋፊራ ማል ጎረሬ መሳቅ ነው ማል ጎረሬ ማሊቢ ሰርገኛ መጣ በርበሬ ቀንጥሱ የቲም ይሩ ዱቢና አብይ ከስታተ ከናፍዩ ኑተከ ፊልሚ ትላለ አካ ሙሰልሰላ ማሊቢ ኑቲ ደርገን ኑሎል እንጀነን ኑ በርበዴስ እንጀነን ዳራኑ ጎድ እንጀነን ወረ እርገተ ቤካ ወሪ ሰርገተኑ ጀሮ ሶዳሳ ወረ አንጎታ አማራቱ ሰርገተ ከናፍዩ ጀሪጋ ትዲበኒ ትሰሰኒ በለው ግፋው ጀራ ኡፈተ ኮቲ ቀየረተኒ አረታኒ ከረባታ ቀየረተኒ በቃ ኑ በር ከሌስ አኩም ደጋ ዋስሪት ማዲ አኩመ ቦጂ አማን አማራ ናኖ ትግራይ ተራ ታኤ እኔ ምንም አላቀም ምንም ሳላቅ ነው ገድጀ መጣው ጀርሰን ካራ ከሌስ ጁንታ ቻው ጁንታ ጀዴስ ሙሱን መቃሰን ነው ነጥማ ነድር ቂሲሰኒ ነስር ቢሲሰ ኤፈተ ኤፎ ሲላራ አቦ ያርቢ አቦ ሲላራ መቃሰን ነው ምንጨሰን ጸጋይ ደንደና ወይኑ ጸጋይ ደንደና ኦሶማ ጸጋይ በደንደና ዘቀበኒ ናተ ትላንትና የቻው ጁንታ ምናምን ብለን ዘፈንኮ ምንድነው ጀረኒ ዳፈተኒ አቦ እኔ በቃ ተገድጄ ነው አስገድዶኝ ነው በቃ ምስኪና በቃቴ በር በቃ ነሙ ካንሰሪን ቀበ ከነ በቃቴ ምስኪና በቃቴ ቦይ ዲያታ በር ያኪ ቢላሊ ኡመት አከና ኡመት ካዮ ቀምኔ ኡመት ካዮ ቢሎል ኡመት አከና ወጂን ጅራተ ጀቹ ከላፍ በቃ አልሐምዱሊላህ ገዳ ኦሮሞን አልሐምዱሊላህ ገረተ ረቢ ገልጫ ማሊፊ ጨላፊ ኢንትዳዳቱ አዳም በሄላ ነቀርሰቱ ኑ ኬሳ በይ ረቢን ኦኬ ቢሊሱማ ኑ ገርሲሴ ኑ ዶገት ማሊፊ ኡመተ ነቀርሳ ፊ ካንሰሪ ከነ ወጅ ነው ቢሊሱምተን ቦር አሞ ረኮ ቢረት ሲኒ ደላታቲ ረኮ ጀምዱ ሲቲ ኡሚ አሞ ኬሳ ጨላፊ ኢንትዳዳ ሲኒ ባሰ ገደ ረቢኑ ባሰ ላላ ተነስርት ጢንጠላላላ ረቢን አብይ ኑት ፊደ ኦሮሞ ጨጨርሴ ሰቦኑማ በለሰ ጀቹን ሳሱን humna oromeerra godhatee barsilaa jarrituun jiraachuu baatte abiyyi akka silaa amaaratti waggaa kuma bite wallaahi billahi waggaa kuma maal oromiyaa akka jirutti afaan qawwee jinni mana guuturra balbala guuturra silaa namni takka gabbee dubbata har'a rabbii oromootu jara sababa godhe jechuudha sababa kana rabbi fedhee bara abiyyi miti rabbitu fedhe bakka rabbi fedhee abiyyiin ka'uu qabda jedhe jaratti yaami jaratti dhufi itti fide jechuudha yeroo kana jedhu maaliif isin jedhe beetanii amma gaafuma jarritu dhuftu oromoon hafuura gartee hafuura gaarii arge maaliif rabbiin akkas nu godhe ammaaf kennaaf rabbiin gidduutti nu rakkisee keessaa rakkoo san keessa nu baase har'a ama gisheefa wajjin osoo qabsoofne bilisoomne turre amiin jundiifa ama gisheefa eenyu leenjisoofa caalaa bultumeefa artistoota garaa meeqa jira
dashboora meeqatu jira kaabinee fi kaadree taa'ee dandaafaa wajjin warra gantoota warra ejjennoo hin qabne sabboonummaa hin qabne warra kaayoo hin qabne Jawaar jedhee bara naashinaalizimii hin deessin nama saraa qaallo jedhee bara ummata Tigraay injifachuu hin dandeettu jechi Jawaar jedhe osoo silaa arra Itoophiyaa keessa nabiyyiin jiraate jecha Jawaar jechuudha. Wanni Jawaar jedhe wanni Abiyyi irratti Itoophiyaa keessatti hin ta'in tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf rakkoo sammara argine har'a immoo callaafiin kiddaan adda bahee jira jechuudha. Har'a walaa maarree kondominiyeemii gagurate keessa ta'e oo ifadhu sirraan fudhannu. Beelaa kakaarii 500 guuratte illee fudhadhu. Lafa Oromiyaa fudhattee ni fudhadhu. Garuu dirree siyaasaa Oromoo keessa laal takkiittiin keessa dirree siyaasaa Oromoo keessan baatan. Warri akka dalaydan haqa keessan argattan. Warri qilinxoo ammoo moo'e Jawaar bar ni moo'ee bar jawwee kiyya bade. Bar Jawaar rabbi si jaalata. Jawaar Itoophiyaa keessa nama akka kee rabbi jaalatu hin jiru. Dhugaa dubbachuuf rabbiin lubbuu Abiyyi si ajjeesuuf waraana sitti erge jalaa si baase rabbiin gaafa rashaa dhaqe. Leencoo baatee wajjin deeme. Rabbi lubbuu si baase gaafas. Sababa hacaalullee si ajjeesuu barbaadanii rabbi lubbuu si baase. Rabbiin Oromoo si jaalata. Ummanni Oromoo si malee hin qabu. Ummanni ati ija Oromooti qaroo Oromooti. Ummanni Oromoo hacaaluu dhabee sillee dhabuu hin qabu jechuun akkasitti rabbiin nuuf dhaabbate Jawaar dhugaa qaba haqa qaba. Ni injifatanii moo namni hidhaa keessa shamee jiru Mister Mandeelladha. Har'a Jawaar hidhaa keessa taa'uun isaa sun akka Jawaar sila arrala Jawaar Arab amarri galatoofachaa jirti maal si amarri abba sabaaf sablammiin addunyaan Arab keessatti illee hajibban malee Abiyyi faalleen barataa jedhan daafallee awoo zo namicha kana barbaqa agirriisa magana dhageenne jechaa turan bu'aa jiranii bar nadaama maaliif ejjasa xamtoloo tokko beekanii harka kenna dinna malee osoo wanni namicha hayyuun kun jedhe beekaan kun jedhe namichi kun tarsiimoo kaa'ee wayyaanee gas geetu diige. Harallee isinitti himi tarsiimoo inni kaa'e jala deemuu diddan yoo karaa kana deemtan karaan kun karaa jaldeessati hallayya nama geessa. Yadattu makiinaa qileerra dhaabbate tokko Jawaar gaafa inni waraa jaalle jedhe. Makiinaa achi dhaabbate sana Abiyyi marshitti jijjiiree qiletti dhaqe. Fertik dhume baaburri qabsoo bilisummaa Oromoo ammoo dirriirra gulufaa jira. Abatan haga Oromummaan jiru sabboonummaan jiru Itoophiyaan Oromummaan Oromiyaan waa takka hin taatu dhugaan Jawaar lallabaa jirti. Haqni Jawaar lallabaa jira. Haqni qeerroo haqni Oromoo lallabaa jira. Rabbi Oromootu nu lolaa jira. Abatan abdii kutadha. Mee wama kaadileen poostu gootu lallaa. Kanaafuu amma gorsaa gara eega waliin jenne asirratti dhaabaa. Rakkoon cimaan biltsiginnaa keessatti dhalatee jira. Biltsiginnaan maanuu walii galuu dadhabdee walii gaarreeffachaa jirti. Abiyyi irratti amma warri Amaaraa fonqolcha geggeessaa ka jedhu taate hin danda'u. Namni fonqolcha geggeessu tokko amma oduu tokko oduu akkasitti dhufaa jira waan ta'eef jechuudha. Namni mafaqqala mangistii yookaan fonqolcha geggeessu tokko makanaayizeeshinii qabaachuu qabdaa, caasaa waraanaa qabaachuu qabdaa, waraana jabaa qabaachuu qabdaa, akka raayyaa ittisa biyyatti koontirool gochuu waan dandeettu tokko qabaachuu qabdaa. Saniin alatti mafaqqala maarree yoo gootan malee mafaqqala mangistii illee hin danda'amu hin jiru oduu akkasii kanaan akkasitti godhatti fakkaatu maaliif wata laaltu xiinxaltee laaltu humni akkasitti hidhatee Abiyyi mafaqqala mangistii maaltu goota namicha qaatamu finqil jedhe nama fiiyyuu teessoo irraa lafa dhaye mafaqqala mangistii maaltu goota kanaaf dhugaan ni mo'a haqni ni mo'a ni injifanna ni moona. Rabbi Oromootu nu lolaa jira haqa kennatu nurraa dabe silaa haqni Oromoo dabuu baate. Jawaar maal jedhee gorsanii Abiyyiin jechuu matana bichaana dhageeffadha rabbii keessanii jedhaati. Takkitti matana dhageeffadha isin naa bu'aati. Of ta'i hin jenneen Jawaar Abiyyiin jedhee bara of ta'i. Mana kee qulqulleessi. Mana kee jaari. Oromoo jaari. Oromoo jabeeffadhu. Gaaf mooraa kee jabeeffatti. Ummanni kee sabni kee si duuba jiraati. Diinni si sodaatu si kabajee si wajjin jiraata. Kun ammoo osoo jaalatin dirqamee sitti makaman jenneen joormee wanni Jawaar hin gorsin mee maaltu jira rabbuma keessanii jedhaati. Mee maaltu jira? Mana kee qulqulleessi, mana kee jabeeffadhu, ummata kee kabaji, jaarsolii biyyaa kabaji, abbootii gadaa kabaji, gaafii ummataa deebisi. Gaafiin Oromoo gaafii guddaa miti. Gaafii xiqqishu. Har'a gaafiin Oromoo haala adeemsa mootummaa Abiyyi sanii silaan deebi'u. Gaafiin Finfinnee fa'aa moo? Bararaa moo? Gaafiin bararaa abadan hin deebi'u ture. Har'a garuu hin deebi'a. Gaafiin bararaa yoo isin arguuf jettan Addis Ababaan maantu Finfinneetti hin jijjiiramin na amana jechatti jettan lafa naa kaadda.
Video na qaba. Maaliif mallasuu jedhee bargaaf 97 gaafa 97 mo'ataman agaruu yoo Oromoo kasfallaga wada Finfinnee qayyarallan jedhee ni bar. Injijjiirama abadan. Kanaaf warri of sobdan mootummaan Abiyyi hin jira jettan of hin sobina of hin kijibina. Mootummaan Abiyyi hin jiru. Mootummaan Abiyyi hin jiru. Jarri Finfinnee daqiiqatti seenuu dandeetti. Humni nu dhaabuun jiru dhumatti taankii, laawuncharii, madfii iyyamaan rakkoo iyyaasaa jiru kunu. Ati wama takka dubartii lamii biyya Arabaa galtee takka agarsiiste boojii jetta bannaata min aynat kan amantan yaa obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoo shamara Oromoo wata naannoo Amaaratti erganii akkasitti afaan Oromoo hin beeyin afaan Amaaraa hin beektu afaan Tigree hin beektu Oromoo qulqulluu xaliila haadhaa abbaa jalaan bahin tatakkaa biddeena Abashaa nyaattee hin beeyin fuudhanii naannoo Amaaraatti ergamme mucayyoo afaan turjumaa naannaa sooftu Oromoo qaanyeessuuf xiqqeessuuf si jaaltan kana hunda diinni kenna sirriitti bareechee nu beekan akka Oromoon achi deemte kaayoo fakka loleen illee beekan gaafa Oromoo ka'ee lolu ammoo Tigreellee sirrii nu beeti bareechitee nu beeti humna Oromoon qabu humna qeerroon qabu humna sabboontonni qaban bareechinee beena jechuudha kanaaf abbaan waan facaafate hammataa kanaaf dhuma Abiyyi nu agarsiisu dhuma Itoophiyaa Abiyyillee arguu jirra dhuma Itoophiyaa Birhaanuu Naggaa arguuf deemna warra kaleessa akkasitti dibbeetume biiroo keessa biiroo tottolfatee suufa tottolfatee hawusan hunda borganama Igiriyaa Wucin arguuf jettan seenaa ajaa'ibatu daggamame zamana dargii ayitiin koo waan ijoollee taniif malee zamana dargiyyuu waraanni Itoophiyaa waan akkanatti booji'aminatti fakkaatan maawuntarii taankii marfii bari misaa'ela rookeetti maarre waan akkanaa kana takkaan agarree jarri muujizaa addaa qabdi suni nama diidamaan milishaa Amaaraa kuma lama lolti jarri kanaaf kaarraaf jedha sumarra dhaabaa Oromiyaan ni mooti Oromoon ni injifata kana shakkina abadan namni qe'ee keetti dhufee Oromoo si tuqu hin jiru abadan waraanni bilisummaa Oromoo si jira hayyoota qabda hayyoota jajjaboo qabda hayyoota Oromummaaf Oromiyaa bira taree Afrikaaf oolan silaa arra Itoophiyaa Abiyyi akkana xiqqeesse paantii malee qullaashii dhaabituun silaa arra Afrikaan laphee itti dhaattee ittiin boontu har'a garuu biyya daaraa taate duqeetii taate godhe waggama takka keessatti yoomirraa eegale naa qabaddaa yoom eegale himaa Itoophiyaa yoomirraa nagaa dhabde du'aa caalurraa nagaa dhabde cufa OMN hidhamuu Jawaar kana jechuun rabbii Oromootu lole jechuu kana beekaa achi dura Oromiyaa Itoophiyaa nagaa qabde akka tokkotti qatta guddatu achi booda gaa balaw zarraaf balaw tawaggaan Abiyyi dengada maal jedhe Basaanjaaf kore tawaggaan jedhanii har'a dammoo Amaarri si waraanaa jira gaa mee maal jettarra milishaan Amaaraa humni addaa naannoo Amaaraa makalaakaan kajarba Basaanjaa dallam laal baseef ነው እየወጋለው baseef በሻምላክ san tinjarraaf jedhan san isaan waraanaa jira isaan ajjeesaa jiran ummata raayyaa bakka lolu hoo jedhe kam goota lolanii achi deebisanii walaa Oromoo jinni warra achi dhaqaa arganii maal godhanu kaachi dhaqee abbaa dhaqee beekata abbaa isaa yaammeeti beekata abbaa fedhiidhaan deemetu beeka kanaafuu nu ilaallatu nu kan nu ilaallatu Oromoodha dantaa Oromummaa fi Oromiyaati kaarraaf jedha sumarra golaba nagaa keessa naa jiraadhaa dhugaan ni mooti jawwee kiyyaa hidhaallee ni baataa mootummaas ni taataa inshallah abdii rabbii hidhaa ni baataa mootis ni taata abshir Oromoo abshir jalmarroon hin dhufa waboodhaan Oromiyaan jaaramti angoota siyaasaatiin Oromiyaan jaaramti dargaggoota Oromiyaatiin qeerroo Oromiyaatiin hawwolee Oromiyaatiin abbootii gadaatii fi abbootii amantaatiin Oromiyaan jaaramti tokkummaa jabaa fi tokkummaa cimaa fi tokkummaa hamatu dhufamu Oromoo ajaa'ibaa ganatu gabba'u deema Oromummaa sinittiin boontan laal talapheetti dhaattanii deemtan ta alaabaa akka barbaadan uffatanii deemtan Oromiyaa Abiyyi bar keessa salphannee bar keessatti nurraa mulqamnee xiqqaannee moo kanaafuu kaarraaf jedhe kanuma goona kanarra goolamna nagaa keessa na jiraadha isin jechuu barbaada yaalman Oromoo yaalman ayyaa